Jirra jirtu hordoftoota chaanaala keenya Abduu Viijin. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isiniif dhufee gaaffii namoonni hedduun keessaan na gaafachaa turanii fi waan namni hundi beekee itti fayyadamuu qabu jedhee yaadu tokkoon qabadhee isiniif dhufee. Kanaaf viidiyoo keenya kana hanga xumuratti nu hordofaa. Obboleeyyan chaanaala keenya kanaaf haaraa taatanis chaanaala keenya kana subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Akkasuma gaaffii fi yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Egaa guyyaa har'aa wanni qabadhee isiniif dhufee miiseejii namni tokko sooshaal miidiyaa kamirrattuu haa ta'u, waasappii haa ta'u, teelegiraamaa haa ta'u, miisenjera haa ta'u, vaayibara haa ta'u, sooshaal miidiyaa fedhe irratti haa ta'u nuuf ergee osoo nuti hin arkin yookaan hin dubbisin deebisee haqee akkamitti karaa gabaabaan karaa salphaadhaan appilikeeshina tokkollee osoo hin fayyadamin akkamitti akka argachuu dandeenyu isin garsiisuuf dhufee nu hordofaa. Egaa akkuma mata duree irratti isinii jeetti miiseejii namni tokko sooshaal miidiyaa kamirrattuu haa ta'u nuuf ergee osoo nuti hin arkin yookaan hin dubbisin deebisee haqee akkamitti karaa gabaabaadhaan appilikeeshina tokkollee osoo hin fayyadamin seetinguma silkii teenyaa qofa seennee akkamitti akka argachuu dandeenyu isin garsiisa. Nu hordofaa. Jalqaba wanti gochuun nurraa eegamu seetingii bilbila keenyaa seenna. Jalqaba irra gattoyna seetingii bilbila keenyaa yeroo akkatti nu fidee jala kan ol baanee bakka notification joo kana irra gattoyna. Achi booda kunoo akka jala kana gabbuunee advance seetingii bakka joo kana irra gattoyna. Achi booda kunoo notification history bakka joo kana irra gattoyna. Bakki kun yoo kan akkatti cufaa jiraatu taate ni banna. Bakka kana banneeti akkatti banaa dhiifna. San booda keessaa baanaas. Keessaa baanaa mee hunnu amma walumaan haa laallu. Fakkeenyaaf ani waasappii lamaan qaba. Tokko irratti gattoyne haa laallu mee hunnu. Kunoo haay kunoo kam nagaya ergine kan booda asii diileet goonaa jechuudha. Kunoo akkatti diileet san booda as keessaa baaneet ayyee waasappii keenya isin ilaallu. Kunoo haqamtee jirti miiseejiin asii akka jirtutti. Tanaaf akkam goona as keessaa baaneet seetingii bakka reefu san seennaa jechuudha. Irra gattoyna. Kunoo jala kan ol baanee notification bakka joo kana irra gattoyna. Achi booda advance seetingii bakka joo kana. Booda notification history ka joo. Kunoo miiseejiin haay akkam nagaa gartanii. So tanaaf hunda miiseejii namni isin ergee teelegiraama haa ta'u, vaayibara haa ta'u, miisenjera haa ta'u, waasappii haa ta'u, takkaan takka miiseejii namni isiniif ergee osoo isin hin argin diileet godhe haala kanaan seentanii akkatti argachuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Tanaaf itti fayyadamaa. Viidiyoon keenya kun yoo isinitti tole akka nama hedduu bira ga'uuf subscribe, like gochuu hin dagatinaa.